أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. جعل اللوان كيافي أدويتي يلي ردي بيتين سلام فدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين الدنيا تنقباب دودا وان الرتي الرول جبنيف الرول زلمنيف الرتي والميد أنيف هنقبدو دوبا وننين قرتي إرادو بچو في وامبراتي متي نمتشا بقلوا جانين كان بقلوا وان إني قرتي أنا الرابر بادو واللاليان ترى تكا مچيو دبسي مچيون قرتي همزان عرب سي جتي مال جتي أنا لا نمني فكينياف من مرتي قراچاتين سئيهيس ولين جاني ولين صداچسو ملن ولي قال لي سببا سنيف مچيون همزان عرب سي جچو دندي سي رب رحمتا قدو في تساني أتشبرهن أمو بقلوان نمتشي مقاني ساهم بيكمني مقاني ساهم بيكمو بقلوا دري ملي مقا دري دوالي دري دوا خيسا نما حاكيلاتو دلتا دوغان سنتيما نما سمو قبيساتو دلتا نما كتي دبتن بيهوتو دلتا ولي قال لي أورمو هند خيسا نما كسيتو دلتا أوروميا هند خيسا ولكن بقلوا بر أما من حاكما خيسان جيران استيل أما يرونا سو جيرو خنا من حاكما خيسان جير يرو غرتي غوچو خراواتموس من حاكما خيسان جير ولي قال جير يرو غوچو خراواتموس من حاكما خيسان جير أما من حاكما خيسان جير وبليسو لال خمنا حاكماتي أديرو نمتشخني أدوما مال أنا الراك أباتي وري وانفد والقدن ألتي والقدن خقوديس قرتي ربها أرارمو تنقرتي جتشخن الرتي قوتشخن الرتي وجتميس رب رحمتها قلوف دعاي قلو دافي والنبران جرتو أنا مالي في دبيتنا خيسا ننقوفا دنمتشي فقطانكم أنا مالي في دبيتنا خيسا ننقو برباد برونا مني قديسي سن أنا بروتي يا خيستي تكا كاجي بريسين بيو برونا مبيجيتي يجلا بريسو ديما لالا قوتو سيدا ديما لالا أني خام فايدم خا كي اتشين فايدم برونا بريسو في برو اتشر بري فمتي نمني سموك أبو خبروتي يا أسجل ديمي لالي وبچو دنديا ولي قال جرا أني غافا غوچخون وجتموس غافا غوچخون غدموس إراكو بنقب ميچو منا مرتي غراچا خبانن واهي إسير رايسين دبن واهي إسير رايسين بريسين بيجيتي يجل دي مالالا فيسبوك يجل دي مالالا أدوم ممالناك أباتيتي دبي ديغاتا نخيسنا نقوفا نمتشخن نمتش فوقتان بقلاوا بر وليف تينيا
mana haakimaa kana keessaa gadumaan ba'a. Mana haakimaa kana keessaa as keessatti nafu mana haakimaa kana keessaa gadumaan baha baqlawaa. Gaafaan mana kana keessaa gabbee ni beeytaatu ragaadhaanii gurra keebanii dhageeffadhu baqlawaa. Gaafaan as keessaa gabbee maqaa kee baqlawaa malee namni hin beeku. Baqlawaa dirree jetteetiti maqaa moggaafatte malee eenyu akka taate namni sin beeku. Duraan durse maal ta'uu fi ati nama asii mitii gartee biyya biraa jiraatu maal ta'uu fi jaartii namaarratti osoo isiin hin du'in ati dawwaltee maal si godhan waan feeti godhuu dandeessa maarree godhuu dandeessa akkana godhuu dandeessa wanni jecha akkasii si haasa'ise maali? Wanni jecha akkasii si haasa'ise maali dura jaartii namaatii wajji dawwaltee sagalee si wanni gartee ati waraabdeef maali? Kana hunda ganaan takka takka si qorachuu ta'a. Kana hunda ganaan takka takkatti si qoradha. Qiyaamaan ta'e gaafaan ana sirraa gabbee quba qabaadhu baqlawaa namicha ja'aniin gowwaa mataa duwwaa qafoo maquma dirreetuu balleessite. Aboo lafa na kaayadhu obboleessoo. Lafa na kaayadhu dubbii tana keessa na naquun barbaadinan. Ani dubbii tana keessa harkan qabu waan miciyoodhaan dubbanne hin barreessine. Hay. Aboo dilana adawwii ummaateetiin sirraa ajjeesemu obboleettiiteetiin ajjeesemu. Maaluma taate xiyyaa gudeedamaa. Maal taate sammuu si tuqame Awurooppaa sammuu si oowwise. Hay. Bar asirraa waan fedha laal ani ummata keenya asirraa waa babarreessu kana irra laalu maaliif irra laallee naan jii. Wanni inni irra laalleefi poolisaa miti isaan poolisni ni beeka poolisni biyya tanaa waan marammaru ni beeka waan godhu beeka. Poolisa Itoophiyaatii miti xaaxaaqii yookaanuu wataaddara Itoophiyaatii miti gallaaleetii hubata waan godhu waliigallee gallaaleetii qorata. Akka namichi baalageen kun asirraa waan fedhe barreessee waan fedhe haasa'uu miti. Hay. Namicha kana eenyu ta'uu isaa beektamee isin baqlawaa dirree jechuu malee anamma Hamzaa Sheekh Jaabir maqaa kiyya. Manamaatu narratti dawwale. Ani Hamzaa Sheekh Jaabir ta'uu maqaa kiyya ka dhugaatiin asirra jira ka eenyummaa tiyyaa wajji. Baqlawaa dirree je'ee baafatee baqlawaan waan nyaatani dirreen maqaa lafaati. Waliigallee aboon lafa na kaayyadhu adeeroo. Lafa na kaayyadhu booda lafa na kaayiidhaan booyu teessa.
lafana kaayyadhu booda lafana kaayiidhaan boo'u teessa. Ani siime Baqalawaa. Ani jara lamaa waan takka waan isaaniin barreessine peejii tiyya jala seenanii ilaaluu danda'an. Ummanni immoo anaaf adawwummaa qabu, waan fedhe godhuu barbaadu, waan fedhe haa barreessu. Isaan irraan kaayanneen. Ani immoo ati Awurooppaa keessa waliin jirra, adabattu ni adabatta. Yoon adabanne immoo eenyu akka taatee fi sagaraa teetii fi ilaa aayya guddoo teetiin sii deemuu danda'an. Atiimi ilaa aayya guddoo teetiin sii deemuu danda'a Baqalawaa. Wallaahi wa billaahi. Tarkaanfii ati tarkaanfattu eeysa akka tarkaanfattuun beekuu danda'e Baqalawaa. Hamma kee beekii gattaayi. Hamma kee beekii gattaayi. Ifii ji'ii dhadhaan ifii ji'ii na dhugii jee jaan. Boombiin hin taphatin. Warabbi boombiin hin taphatin. Boombiin taphachuu jira namichi guddaan as keessatti umrii fixate kun. Wallaahi. Amma jalaayin callise. Hamzaa Sheekh Jaabir Baalagee moo? Hamzaa Sheekh Jaabir Maarree moo? Si jalaayin callise siin kabaje. Sagaraa ati udaantuttiin si jala seenuu danda'an. Waa kabajaan gaariidha. If kabaji. Baqlawaa if kabaji. If kabaji Baqlawaa. Namoota nama dura dabrerraa fakkeenya fudhadhu. Yoo namoota nama dura dabrerraa fakkeenya fudhanne fakkeenya biraa bareedaan sirran godha. Addunyaan sirraa ajaa'ibdu. Walii gallee tanaafuu waa'ee isaallee dubbachuun feeneen. Ani waan nama gowwaa dubbachuun fadhu. Gowwaadha namichi kun. Gowwaa irraa gadiiti. Wallaahi gowwaa irraa gadiiti. Yoo poolisii taate qoratee anana haa hidhu dhiiratee. Tanaafuu hamma kee beekii gattaayi. Oromoo nama kuma sadeen kanarratti dhugaa sii hima. Hamma kee beekii gattaayi. Wallaahi gaafaan achiisii marxifadhe. Wanni inni itti beekamu waan hin je'e beellamaan guutuudhaan. Gaafaan achiisii marxifadhe. Gonni wakkallee sin baasu, gonni mixii sin baasu. Siintuma jechuu kiyyaa miti. Siin miidha jechuu kiyyaa miti. Walaakin adaba godhatanii taa'uun bareeda. Adaba godhatanii taa'uun bareeda. Oromoo gurra keessan banaa dhageeffadhaa. Namni tokko haas gubbaa waa'ee kiyyaa barreessu niin arga. Nama sanarraa fuudhee haasa'uun barbaadu garuu waa'ee nama saniitis dubbachuun barbaadu. Maaliif hin barbaannee naan jaa?
wanni waa'ee nama saniitti haasa'uun barbaanneef irraas dubbachuun barbaanne nama gartee deddeemtuu xixiqqoo takka maal godhuu fi waa'ee isaanii dubbadha jeeti. Garuu namichi kun keessa kuteefiin irraa dubbadhe malee keessa kuteefiin irraa dubbadhe malee ganaadha waan jaartii namaa piraayiveetitti dawwalee sii galee nama keessa jirtaa keessaachi bahi maarree godhi waan fete godhuu dandeessa maarree godhuu dandeessa. Kun hundi ganaa gaafatama. Jaartiin namaa heeraa fi seera islaamaa keessatti waan fete godhuu dandeessan jaaniin aadaa Oromoo keessatti waan fete godhuu dandeessan jaaniin. Takkaffaa namni jaartii isaa jalaa baase yoo kan jiraatu taate takkaffaa baqlawaadha. Jaartu mataa juutu namni jalaa baase yoo kan jiraatu taate baqlawaadha quba qabaadha. Duuti michoo tanaa sababni baqlawaadha. Osoo isiin gartee isaa wajji nagee qabdu waan fete godhuu dandeessa maarree godhuu dandeessa. Baalagummaa hagana geesse tajaartii namaa kophaa dawwalanii nama keessa jirtaa jaaniin nama waan akkanaa godhuututu anaa kamana haakimaa jiru harka keessaa qaba maarree keessa. Ani miidiyaadha osoo namni waan fedhe narratti erge yoo na waan san gadhiise malee ittiin gaafatamu miidiyaadhaan. Yoon awwaan san gadhiisee waan akkanaati gartee Hamzaan irratti godhe waan akkanaa qaba waan akkanaati irratti ergeetti wallaahi ittiin isinii kakadha waa takka taajuun irratti hin ergine waa takka. Yeroo nama haasawaa jiru yeroo isaa waa godhan ani mana haakimaa baatiin keessa jira obboleessaa walii gallee hagammaa achiin jiraan siin jechu jira laali gurra heebanii akkanaa wajji haasawa diqaalaa haasawa jechuudha. Haasawa diqaalummaadhaa haasawa ala taa'ee anarraa yoo adawwummaa qabaatte anatti hoottu malee nama du'een hin deddeemin. Ta irraa boodaa jechiin nan dubbadhee dhufe jechiin nan dubbadhee isinirraa cufuu barbaadu. Ta irraa boodaa gurra keessan banaa dhageeffadhaa. Barruun baqlawaan gadhiisee fi barruutiyya amiin 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 warri rabbi si haa fayyisu jechaa jirtan. Barruu baqlawaan gadhiisee fi barruutiyya deemaa laalaa ani nama haaje'ee barreessu haaje'eetiin barreesse obboleessu. Barruun achirra jirtu barruu eenaa biraati saahibii. Kanaafuu namicha kana Oromoo yoo qabuu dandeessan qabaa yoo hin qabne immoo ni beeytan gudii as deema jechuudha. Hanganumaan isiniin ja'a nagayetti naa tura isinirra dheerachuun fadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michoo duutees rabbi rahmataa haa godhuu fi rabbi warra jannataa haa godhu. Gartee balaan buute balaa akkasiirraa rabbi nu haa tiisu obboleeyyan. Isinillee rabbi irraa isin haa tiisu. Isinillee Haaliqni balaa akkasiirraa isin haa tiisu. Balaan akkanaa hoddommaachaa jirti. Waliigalachaa jirti obboleeyyan. Kunoo Harargee keessatti samma lamada deebitee jirti. Namni jaartii haala suuqannee isaan ajjeese. Shayxaanaatu waan kan nama daleessisa. Rabbi anaa fi isinii fi nu hundaa'u balaa kanarraa nu haa tiisu. Ammoo
shamarran keenya wanin isin dhaam jaarsa keessan ka isin jaalatu jaaladha ka isin bulfatu wajji bula bultii fi jiruun abbicha si jaalatu wajji tolti nama ati jaalattu caalaa nama si jaalatu wajji buli obboleettii namni si jaalatu si bulfata siif yaada siif quuqama ha ammoo ati jaalattu kanni sin jaalanne lafas ilmaan sirraa dhalee lafas si dhiisee si deema maal beeyna sa ilmaan sagaraa keessa guute gurbaaniititi sagaraa keessa ilmaan guute Swiidin taa'eeti dhageeffadha shamarran gurra banaa dhageeffadha nama isin jaalatu isin bulfata jaalattan ka isinin jaalanne ilmaan isinirraa dhaleeti Awurooppaa keessatti akkuma amma gartan kana isinitti gartee shahwaasaa oowwaa gannaqateetiti gaafa gartee fedhiin irraa baate isin biraa deema singil maadar taatan tanaafuu rabbi isinaa tiisu bakka jirtanitti rabbii jala jiraadhaa gartee maatii intalaatiis akkatti gargaaruu dandeenyu waliin gargaarra hattaa gartee mucaa amma faranjiin fudhatte kanaa fi khaanis akkatti haadhaa wajji wal qunnaman wal arkan akka faranjiin haala feeteen hin guddifne akka faranjiin haala feeteen hin guddifne waliini gartee akka haadha isaa bira dhaqu goonu taajullee rabbi gartee irraa haa salphisu mootummaan jijjiiramee gartee rabbi ammatti isa haa baasu obboleessa keenya shayxaanaa fi hinaaffaa fi maraatuu turra garagale malee waan akkasii nama dalaguu miti tanaaf rabbi isin hunda isin haa tiisu nallee haa tiisu obboleeyyan kiyya gartee kaniin quban qabnillee warra du'ee fi warra jiruufillee rabbi rahmata haa godhu haganuma walit dhaammanna وصلى اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته